raadiyoon itti deebina. Mee yaada kiyya kan jalqaba irratti kaasaa ture keessatti nama lamaan na duuba argaa jirtanii namni lamaan na duuba jiru kun onni isaanii kana kanatti adda cabde kana walitti suphataa jiranii jaalala keessatti tahee mira hiriyyummaa keessatti tahee mira garagaraatiin onneen kennanii miidhamti. Mee ani waan sana keessaa bahee jira ani ammarratti jabaadhee jira of dandahee jira ani galee miidhama san keessaa cabiinsa san keessaa bahee jira jettanii warri ofitti amanamummaadhaan dubbachuu dandeessan yaada keessan isinirraan fuudha yaada isin naa qooddan immoo anis barnoota irraa fudhadha waan ta'eef osintanii akka yaada nuu kennitan abdii mali jabaastaati malfi jabaasta akkatti rabbuma keessa daadhu yaa okay ma ijabaasta inni gurbaa kana ijanatti baase okay warri ergattanii ani isinii ergi kuni qabadhaani yaada kiyyarratti yaada qabnaa yaada kennatu barbaada mira jaalalaa keessa ture miidhameen ture akkasumallee immoo waan silaa dandeettu irraa dhaami waan silaa danda'u si dhaamaa warri jettanii seenaa manni keessan yaa yoo abdichoo na yaaddee okay. Warri ergattanii ani isinii ergu kun mira keessa galtanii baddamoo maal taatan? Mira keessa bayaashee jaalaluma mira keessa nama galchiti warra addunyaan tun osoo hanga jaalalaan bitamtu jibbaan bitamte namni takka addunyaa tanarra lukaan hin deemuun beetanii namni takka dhugaan isinitti hima hanga jaalalli nu dandeette jibbi nu danda'u kanaaf idhaanillee kan prograama kiyya mana kiyya kana mana jaalalaa godheef tani galee yaa abdiin shabakaan qabummoo shabaka kiyyaadha jimaa kiyya tudduuraa jiramu abdii abdiin shabakaan kan kee usirratti deebiishi زمزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا أكلت النجاة جرتو نجاة قالت ربي الحمد لله اسمك جراني اللي آمين الجمع ما جرات مرحبا آمين الجمع هايا ما شاء الله تبارك الله واي جعل الراحة ساجرت نتبكاتي يا حاجة لما تناتو بيتة الراحة يعني إيشي يا دقائق الراي يا رجي فتاتورتي هاي ريفي كيسيو بليتي تينا غوسي ساني رجي فتاتوري مالي دورس نجلن توريو مرحبا ايه ماشي والله واي جعل خنا ردي وين الرد بروادو وجراتي namni waliin jaalanne hin jiru akkasuma mootiyyuu namni jaalala keessatti illee walitti hin buune hin jiru. Okay? Amma fakkeenyaaf akkaataa reefu obboleettiin teenya itti himatte irratti namni tokko yoo dhugaan wal jaalate walitti hinaafa. Hinaaffaan jaalala. Hinaaffaan
namni tokko yoo namatti hin hinaafne akka kiyyatti jaalalli hin jiru. Fakkeenyaaf dhiirsi tokko yoo nama jaalate ni hinaafa. Baay'ee hinaafa. Dubartiin illee akkasuma. Dhiira tokko yoo jaalatte hin hinaafti. Garuu fakkeenyaaf amma obboleettiin ta'e nama jettee himattee abbaan isaa isiin erga deemtee hin deebisu ta biraa isaatti bultii ijaarrataa jedheeni jette miti yeroo garuu baay'ee. Maaliifi osoo inni abbaan manaa kun obboleettii ta'e tana ni jaalata ta'ee hin cadhisu. Maaliifi waan abbaa faati isaanii jette san osoo isii jaalata ta'ee masli kennuufi danda'a. Abbaa faadha isaati jechuudha. Maaliifi zaman ammaa keessatti abbaa faati nama laaltu. Kan nama laalu isaa fi isitu wallaallatee olitti dhufa. Miti? Maaliif erga wanni tokko garaa gad hin kenne fakkeenyaaf laala amma fakkeenyaaf abbaan dirqamaan osoo intala takkaani ilma dhiiraa tokko kan itti si kennetti heerumta osoo jedhe jaalalti waan bootee san hin jirreef intalli shamaraa takka hin fakkattu. Ishiin jettu maaliif fudhatama hin qabu isiif maaliif onneen isii kabiraa jaalatte yoo ta'e abbaa faati isii immoo kabiraa jaalatte yoo ta'e wanni kun maalidha? Bultiidha. Bultiin immoo qoosaa miti isin galee. Bultii safaataa sila hin taaneef ani amma waan abbaa faati kiyya itti na dirqamsiisan tokkotti hin heerumu. Deemee hin heerumu. Waan ufii kiyya jaaladhetti malee. Isin galee. Namni gaafa akkamitti gaafni abbaa faadha ufii dhageeffatu eegale. Gaafa jaalala nama sanii fixate. Gaafa jaalala nama sanii hin qabne abbaa faadha ufiitiin okkee jedha. Yookiin immoo kakkanaa kun dhiiruma bakka jecha namaa jala deemu, jechi namaa dhageeffatu, ufii isaati ufii hin dandeenye, akkaataa amanaa ufii qabachuu hin dandeenye, mataa isaa hin dandeenye. Isin galee waan akkasiiti. Waan ta'eef malee osoo haqiiqatti isii hin jaalata ta'ee haadhaaf abbaa isaa dhageeffatee isii jalaa zimin jedhure. Isiifis maslii henne haadhaa fi abbaa isaatiillee maslii kenna namni kun. Kana waan ta'eef garuu immoo namni akkuma wal jaalatu wal dhabuulleen illee ni jira. Namni kenna keessattuu shamarran kenna duruma itti qophaa'uu qaban waan kanaa irratti. Duruma akka namni tokko akkuma wal jaalatu wal dhabbii waan jiruuf nama tokko jaalatanii takkatti waan keessa taranii onneen isaanillee yoo cabde isaanumatu deebi'ee eessatti kufa bootee hin taanetti kufee miidhama. Isin galee kana waan ta'eef jaalala kana haa jaalatani. Ilma namaa kana keessattuu haa jaalatamu. Haa kabajamu. Garuu amanuun ni ulfaata isin galee. Amanuun ni ulfaata. Kana waan ta'eef bakka of qoxxoba. Of qoxxobaa yoo jaalatte miidhamtu bakka hin taanetti immoo hin kuftu isinillee. Inni waan akkasiiti. Yaashe. Galatoomfadhu waa'ee bultiidha dhugaadha namni akkuma durallee jedhe ilmi dhiiraa bultii ijaarrachuun duratti of hoogganuu qaba wanti jedhamuufillee kanaafidha. Namni tokko maatiin bultii namaan hoogganu namoota hedduun sababa kanaan kan bultii isaanii dhabanii jiranii garuu immoo akkuma jettee atillee jettee jirtaanillee qara wanni jedhee jira. Inni bakka intalaa sanii qabu kan mul'isuu danda'u sa'aatii kanatti yommuu tarkaanfii isii sanaaf fudhachuu hin dandeenye mirri nama sana keessa jiru qabbanaayuu ni mul'isa. Haa ta'u namni kun wajji dalagatee fuuraa biyya Arabaa keessatti isiin laffaatiin mana ijaarate yeroo takka eessa deemtii maal fiddi wanni jedhamullee hin jira. Sanaaf immoo waan hundaanuyyuu shamarri keenya of qopheessullee qabdi. Keessattuu warri biyya namaa deemtanii biyya namaatitti dalagaa jiran kun anaas dabalatee isinillee
gaafa bultii ijaarratanillee yoo xiqqaate maatiin kan kee ati abbaan kan kee wanta ati dalagde san irratti abboomuu qabani. Yoo akkas hin tahin miidhaa lama miidhamutu jira waan taatiif jechuudha. Kanaaf galatoomii yaada keetiif ulfaadhu siin jedha. Gaafiin lammataa kun akka yaadatti naa dhiheessite gaafiin ani qabadhee dhufe immoo kaleessa jaalala keessa turtee yookiin immoo bultii keessa turtee nama jaalattu ittiin gargar bahuu dandeetta yookiin itti fufteetu wajji jiraachaa jiraachuu dandeetta. Namni tokko gaafa nama jaalatu dhabu miraan caba. Dursaa miran nama caba. Mirri nama cabuun immootu akka ati of dhabdu akka ati waan hin taane keessatti kuftu si taasisa. Sanirraa immootu dabarree ofiin dhaabbachuun nutti ulfaata. Nama jaalannu tokko nama abdannu tokko gaafa of biraa dhabnu cabiinsi kenna akkasuma cimaa tahee deema jechuudha. Mee osoo wanni akkanaa kun si mudate akkamitti keessaa baata? Yoo si mudatee ture immootu mee haala kamiin of akkamtee waan sana keessaa baatee yaada jedhu si dhiheessuu barbaadeeti. Yaanni keessan bareeda maashaallah galatoomaa. Ammaan yeroo isa kanaan wal ilaallata waan ta'eef. Namni wal cabde akkamitti hodhataadha. Akkoon qabu. Ani ammaan jaalala ho'aa keessa jira. Waa'ee jaalala kiyyaa yoo narraa baruu barbaaddanii jaaladhee illee onneen na cabdee hin beeku. Yoo kadhuu maaliif ati akkas taanaan gana itti seente waan ta'eef mirri kee ho'aadha siya. Mirri kee ho'aadha garuu maaliif beektani wallaahi billaahi miidiyaan kun barumsa baay'ee nuu kennee jira. Yoo abbaan itti fayyadame yoo miidiyaan nama fayyadamuu baate yoo telefoonni hunnatti fayyadamuu baate ani waa baay'ee irraa fayyadameera. Maaliif beektani shamarreen teennas dhiirri keennas kan jaalatanii fakkeenyaaf jaalatamanii wal miidhanii wal cabsanii wal gatan sun anaaf fakkeenya nama irraa qabaterra fakkeenya guddaa naaf ta'a isin galee. Maaliif ammallee ani nama jaalatu kana osoo ka inni nagatee deemuuti ani qophiidha. Jireenya kiyya itti fufuuf akka onneen kiyya ibsituu kaan hin cabne walaakin qophiidha. Isin galee hin jaaladha malee namanu ni jaaladha. Ni kabaja hariiroo jaalalaa okay waliin qabna walaakin yoo inni kadeemu taate maaf mishkila haa deemu. Karaan isaaf banaadha dudda lukkuu isaaf haa godhu. Ani akkasitti gara kiyyaa qophiidha. Isa duukaa ani miidhamu akkas ta'u maaliif amma wajjawee namoonni tokko shamarran goomanii maallaqa ofiitti erganii ebaliyyoon kiyya mana naa ijaara ani hin ergu maallaqallee hin kennuufi maallaqa. Dantaa isaati. Jaalalli waan biraa maallaqni waan biraati. Maallaqni waliin mataadha. Jaalalaa fi maallaqni waliin gitu. Na jaalata yoo ta'e akkana wal jaalala. Gaafni anaaf inni maallaqallee walitti dabalannu gaafa dhugaa rabbii nikaa rabbii sanarra kaayatee wal agarree haadha anillee isa jalatti itti gaafatamummaa haadha manummaa innis abbaa manummaa fudhate sani okay maaf mishkilaa waan qabnullee yoo walitti dabalanne suni bareeda akkaa fi karoora kenna sun isni galee karoora kenna sun galma nuu jennee walaakin anis biyya gandaa innis biyya gandaa takki ka walitti nu fide moobaayila kana qaala qilleessaati qilleessaan walitti dhufu yaa innis ana beeka haasawaa kiyya beeka walaakin footoo kiyya na arge malee maalummaa kiyya eenyummaa kiyya zariif masarati kiyya nan beeku. Anis akkas maatii isaan beeku eessa akka bahe hin beeku. Walaakin nama kanatti maallaqa kiyya ergee na jalaa miliquu danda'a. Gaafa inni bitaan bahe ani mirgaan dhaqee eessa kiyya isa qabadha. Waan qabachuu hin dandeenyeef yoo deemu barbaade mama haa deemu. Walaakin maallaqa kiyya anis ittiin kennu ka isas hin barbaadu. Jaalalli kenna jaalala. Onnema walii kennina. Onnema walii kennina malee. Yaa. Asi.